لا حول ولا قوة إلا بالله. yeroo namni taa'ee si ilaalaa yaadachiisi mana fooloo godhaa deemuu bee. إيش توكي إنتنا وجدا فيديو وجدا أبدي كده تشو دكتور كو قالي كو بليز فيديو تو كنا وجدا أبدا رجالة تنبيه كونه رجالة تسيرين جلو فيديو تو كنا وجدا بور ربي دي فولنا فولنا उनके कैसे वीडियो ना हो जाता है इसी रुफानी रुलवाते हैं कि आया कलम अब्रिश मेरे से ताब्रिश को तो का साथ ही डेमेन उठा होते अब्रिश एक चुबे तैर करता थी अब्रिश इन गलचा लाला थी आया कलम सिनेमो ताप ताप कॉपलिंग गोला माना खाना अब्रिश ऑलगरी अब्रिश एक गली सीखे ना में चल रहा है जो ले कॉपलिंग शेयर गोला का कॉपलिंग शेयर वरम्मा वीडियो वाला बता तुरन एडिट गोला नहीं यूट्यूब के फचुला का नहीं नुफु अक्षरा नमक को उर्दू में करती नमनी कुमार डिबिशन वीडियो सन एडिट गोला नहीं मनामन वाला कसी जिरा वेट ताप कॉपलिंग शेयर मेरा अब्रिश वरल का तन निफमना गोला थी ओलन सिंगल चादा बरे सिंगल चार हाँ ओके नमने बिररी कुमार इब्बाजा राफेला काए तकाउ जिबरी को इब्बाजा का डेम्बे इधर नो कनाडा उम्मनी ओए गॉड बगो मम्मी ले जाना नहीं जरे में सिला वजी सेरा ओए गुड सरा बोलो कुछ waan boombii wayii irra jettutti fakkaata. Dhaabbannee bulla malee sin darbu. Wallaahi na darbaa jira bira abrish kun argadheera. Hayyuu fi tumma buute ka. Hayyuu fi neetworkiin kee kan sirriin taa'an nan beekaa. Lakkoofsa kee naa barreessee nan diddee silaa intarneetii galchuu nan dee nan galcha. Ol gali ka abrish dhufeera. Hayyuu fi kottu ol galii. Imannaa isaa. Namni kumni shan dhufuu qaba. Nama digdama sheer godha. Sheer godhaa. Mana kana immoo manicha foloo godhaame mallattoo hidhuu tuqaa manicha. Foloo argu beetuun yalla. Elah taap sheer dafaa ka. Dafaa. Taap koppiling sheer. Mutaanin seentii mutaanaaf taap godhaame. Taap koppiling sheer haasidummaa dhiisaa. Foloo godhaa. Ijoolleen Dubaay keessa jirtan waan taayippingii hojjetu guutuu ni hojjetu. Qaamaalee ijoolleedhaan hojjennaa. Ijoollee mana madaamiitti seenaa koo habiibtii ijoollee irraallee mana hojii keessatti ijoollee mana madaamii rakkatan lakkoofsa keenya piroofaayilii jalaa fudhatanii yoo tikkeetii xiyyaara barbaadan yoo madaamiin paaspoortii dhawwatte yoo iqaamaa jalaa dhawwatte aayidii jalaa dhawwatte hojiidhaa baasuu diddee waasaappiin nu haa dubbisanu jedhanii dhalataa biyya Arabaati gurbaan abbaan biiroo kana. Waa'ee Arabaa kana sirriitti beeka isin gargaara. Isatu waadaa galee laayibii irratti gaafa natti kennu. Walla geeddu seenaan se dubbisaa jirti haa jedhi. Miyuutiin irtiin seeniyyee. Jirtaa seenaa koo. Guddattee? Akkam? A'uuzu billaa na sheexaana jiru. Maa inni ilkaan kee? Si. An daa'ima kooti mucaa kooti warqiin biteen. Namni sitti kolfaa yaaki warqii bichiisa abbaa kee warqii. Kama. Bareeddu. Warqii bichisiisi. Seenaa koo. Seenaa. Ispoortii. Eessa? Seenaa. Maal jetee? Yeroo mana deemtan baabaadhaa warqii bitee mucaa kooti warqii bitee irraa cabee jennaan warqii biteen. Sheer godhaame namni kuma sadii kun baga nagaan dhuftanii mana kanallee fooloo naa godhaa manni kun jaatama naaf agalu Oromoo
wallahi an gammachu ke sani ki se bule ande mana kana follow koda tap koda ma buduma egalla aprishin gachera aprish galera ayufi gachina koy ayufi kali ka please ayufi locality aku asati jaman tumura Olgalani ruante bang buduma egalla mera chu bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim. Boleh sekejap, boleh tiga video lu bati, kali merah guys. Mana kana follow kana? Eshi. Boleh tiga nya. Mari mana kana follow kotan? Arkis sanaga atau kana bodin dubbat du. Yero dubbat tu kesati. Jolle bela jolo teta. Mana cimo kalami sanum. Duba jiru jolle. Ah? Olla jiru. Dubbat. Ayo fi video ba itu kabar. Mube wanta ni dubbadhu waanan kana dura sitti madheeramti. Ega gabaab siti hatimana gooti akkarattan suudi terge jadi waan dhugaa taate qofa. Kakaan jiraachuu mala. Eshi. Ese waan dhugaa taate irraa qofa himadhu. Raasoo baandeeban deebii nama dhiba. Sirriidha. Eegali. Eshi ani warra koo kana sigimotti dhuftee jennaan barumsa barataatan caamaan xaraga ture wal barree achiin nikaa hidhadheen akkuma shari'aa islaamaatti jechuudha. Nikaa hidhadheetan asallamsiiseetan jechuudha. Nikaa hidhadheen caamaa dhumatumaan xaragu jechuudha. Isheen immoo mana shaayii galtee hojjettu jechuudha. Waajjira barnootaa beeksisni baay'inaan wajjin dhannee dorgommii kan dorgomee hojii kana argadhe jechuudha. Qarshii 400 ramadamee ituun hojjedhu guyyaa xinnaaf guddaa caammaan xaraga jennaan caammaa hin xaragdu naan jennaan hoogganaan nan xaragaa kiraan manaa koo nan danda'u jedhee jennaan hin xaragda malee naan jennaanii egaa saatii ammaatii kaasaatii meeshaan harkaa qabdanii harkaa fudhaadheen xalayaa barreessee galche. Barreessee galcheen kaardii kutaa torbaatiin immoo mana murtii godina Jimmaa dhaqeen እና achumaan biyya alaatti si ergeen nama taanaa jedheetan injijjiiramna jeen biyya alaatti si ergee waggaa 2 hojjettee dhuftee ani bakka waggaa 2 iyyuu hin finne ani bakka hojjedhu sanaa badeera ijoollee koo amaanaa rabbii yaaddain isheetti ishii jedheen gaafan jedhu ጓደኛን immoo Hayat warri Miftaahu maal gooti dawwaltee abbaa manaatiin abbaa manaa keessa qaqqabeeraa jedhi tittimi jennaan Miftaahun kan ergasii naan dawwale naa dawwalee kunoo Jimmaan kana jira naa dawwalee warri keessa qaqqabdeetti naan jedhe maal ergasii onnatti himne bogola toomaan jedheen achumaan arabatti dawwaleetan haasofsiise jennaan Itoophiyaa galteetti Addis Ababaa jirti naan jedheen isii dhagalee guyyaa 2 booddeen Addis Ababaa mucaa koo hangafaa fudhee dhaqeen Addis Ababaa dhaqeen. Addis Ababaa dhaqee gaafan jedhu isheen dhuftee Najjuu Huseen kan jedhamu gurbaa amma suuraarra jiru wajjiniin ta'aniitii boolee irraa sii fuudhanii waan ragaatti hin qabnee fi waan ragaa fidi jennaan fiduu hin dandeenye gimmittiidhaan maqaan balleessin dubbadhu.
Kanaafuu jennaan ani isii barbaadee dhabeetan ofirra deebi'een manatti galee mucaa koo fudheen. Okay. Booleedha jaarsa gaafatadha. Ani naasoo dhageessan. Wanti siniin galle gaafattan jira jaarsonni. Wanni siniin galle irraa fixadhaa. Wanni siniin galle irraa fixattan jira minuutii tun hin qabatin. Ana abdii Abrish akkam nagaadha? Nagaadhaa jirtu kabajamu. Jiraan abdii geetachooti. Gaaffiin koo nagaa turtanii ala siin dhuftu nagaa turtanii ati simachuu tuusitti ni min dhufte akkamitti tuusitti ni min dhufte haadha manaa keetii hositu ergee. Nagaa qabna maal kunoo wamaa waliin haasofnam. Nagaan jiraam waa tokko wanti biraan jirum. Nagaa turtanii Isammoo ergasii. Ala amma ila isa yeroon an shanyoo jechuudha. Isa yeroon shanyoo Addis Ababa irratti afooti lillaa wantati waan naasaa namarraa dhagayees waan ati gooteetta jedhamees jennaan afootu si jedheera jettee jennaan anis afootu si jedheera hin shanyee. Kanaan booda nagummaa akkamii qabna? Lolisa tokko hin qabnu. Kanaafuu gidduu keessan lamaan rakkoon hin turre jechuudha ala siin achi gaatu. Rakkoon hin jiru. Garuu rakkoon jiru isinii informeeshinii callumettee informeeshinii sobaaf funaannatti. Namatu adda nu baasaara malee aanaaf seen nagaa. Ishii deebisaa. Ishiin dhuftu jechuun gaaffiin keenya kan biraa jira. Isiin gaafanna akkuma si gaafannu ani ana waasii waan matte miti isin immoo iddoo kana waasii waan matte nageenya jechuudha dhugaa jiru. Amma jechuun sila yeroo dubbataman sitti muraa ture badii si birattan sitti maammaan ijoollee keessan guddisuu biyyaa baatee achitti akka tisii arrabsite faan dhagaye odeeffannoon dhagaye sila himamaa turetti jechuudha. Asii achi araba faana akkana taata faanaan jedhaa ture abbaa qofaa footoo gadi garagalchee arrabsaa ture maal jedhaa turte sun isa araaramtaniittu moo inni kun hin jiru soba dubbichi. Erga dhufteeyi kanan gadi maa inni abbaan maal naan jedha na arrabsin abbaan baga gammadde kaa hin fuute jedhani jedhee kee waame kanaan jedhee na arrabsin abbaan erga Addis Ababaa galtee jikko maatii bira turte orgol deebiteeti kan isiin TikTok irratti gadhiise. Guyyaan isaa hundi ilaalamuu danda'a. Sana duratu isiin achi jirtu waliin lollee walitti hin buuneesin. Waa tokko walitti hin buune mucaan dhukkuffatee jennaan guyyaa tokko mucaan dhukkuffatee birrii lafan fuudhu dhabeen jiinii irra darbee jennaan namicha kootu walgayiidhaaf deemee birrii ammasitti lafan fiduun qabu naan jettee jennaan maali namichaan dawwalii gaafa hin beeku natti hin dawwaliin naan jettee namichichi waliin haasofnaa nama araba beekuun inni dhukkuffataa mucaan koo. Dhukkubni amini rabbiiti. Nama birrii baadhatee taa'u namatti hin dhufu. Ergaa mucaa kootiif kanaaf naan taane yoomii fi achi bakka beektu illee liqeeffadhuutii naa ergee dadhabeetan isma birrii naa ergii jedhen kanarraa waa tokko waa biraa wanta hin jedhe tokko hin jiru. Mubee isii deebisi gaaffii as gidduuttis gaafataa deemna waan ta'eef mubee isii nuun deebistu ati. Abrish amma dhaggeeffachuu qabdiifanii nageenya akkasiin hin jenneef anuutu taaptaap godhamaa eegne bareeda. Ayyuu fi kottool gali koyyaan an fidaa mesenjeraan dawwale.
Koppiliin isheen godhaa modereetarii mana kanaa yoo argitan galchaa ayyuufi. Abrish ana masitti hanga isheen dhuftutti wanta inni sitti dubbachuu barbaadu akka gootu emotional hin ta'in. Namni yeroo haarii keessa galu yookaan achi immoo waa tokko itti dhaga'amu akkamitti akka dhugaa isaa dubbatatu wallaala waan ta'eef dhugaa emotional keessaa ba'i. Tasgabbaa'i maasai. Dhugaan dhugaadha. Sobni soba. Waan balleessitees balleesseeraa jedhi dubbadhu. Maaliif ati yoo dubbachuu baatte namni taa'ee isa dhaggeeffachaa jiru kuni badii kee sitti hima. Badii kee biratti immoo dirqama qabda waan ta'eef. Kana godheera. Kana gochuun koommoo sirrii miti. Utuu gurri ishee dhageessu itti musirra jira dogoggora keessa. Si galeera ookee si aarseera. Wanti godhame, wanti dhageesse, wanti ta'e si aarseera. Aarii sanarraan kaatee garuu dhugaa qabaachuu dandeessa, dhugaa qabaachuu dhiisuu dandeessa. Raagaan dhugaa jiraachuu danda'a, raagaan dhugaa hin taane jiraachuu danda'a. Keessumaa raagaa dhugaa hin taane irraati. 1% shakkuu dandeessa. Waan dhugaa hin taane garuu 100% shuur taatee haasa'uun dogoggoradha. Kanaaf iyyuu maal goota? Lafatti balleessiti balleessee dhalaa kana dogoggore. Kun dogoggora kooti. Dogoggora ofii fudhachuun mo'amuu miti. Si galee kun hin mo'amte jechuu miti. Yookiin immoo sirratti muramee situ balleessaa qaba jedhamee hunda isaa jala muruudhaan miti. Kanaaf irra deebiitii yeroo isheen dhuftu agaltu lafatti balleessiteetti balleessaa kee dubbadhu. Abdii fa'aa wajjin sila kaafnee dubbanneera. Ati mucayyoo kana jaallatte malee abbaa ishee hin jaallanne waan ta'eef abbaan na arrabse kan jettu kunis as keessatti dhufee wanta mucayyoo wajjin jireenya keessan gaa'ela keessanii wajjin walitti qabate ati sababa abbaa taarteen mucaa gombisu yookiin immoo sababa haadha manaa kee taarteef abbaa ishee dhattee gombisuun dogoggora akka ta'e fudhachuu sirra jira waan ta'eef yeroo haasa'amu wanta dogoggortees wanta miidhamtees dubbachuu sirra jira. An silas dubbadheeran. Jaalala isheetiin miidhamaa jirta. Ijoollee ishee guddisuudhaan ijoollee kee guddisuudhaan miidhamaa jirta. Kunis ilaalamuu qaba jedhee wanta yaadatamuuf. Kanaaf yeroo isheen deebitu even waan barbaade ta'u boraadha manaa keetti waan ta'eef eeggannaa godhachaa haasa'iif. Qusachaa haasa'i. Waan dabalataa tokko wayin gurra si buusuu barbaade dhiifa manaa godhu gidduu. Fakkeenyaa fi wantoota tokko abbaa manaa warra gidduutti ragaan barreeffamaa jira dhabamuu dhiisuu danda'a. Ragaa gaafa gaafattan wantoonni ragaa dhaabbatamee waliin hin godhamne jira warra abbaa manaa gidduutti. Kanas ilaalcha keessa galchuun bareedaadha jechuudha. Ragaa fidi yoo jettan fakkeenyaa waa hundatti namni warraaf abbaa manummaan ragaa dhaabbatee irra caalaa waliin hojjetu. Kan ammoo qulqulleessuu fi yoo fallisin dhibe kakaadha irra caalee jechuudha. Malee ragaatti fidi ragaa fidi yoo jettu ta'e ragaan hin hojjetu waan abbaa manaaf warra gidduutti ta'u namni ragaa dhaabee hin hojjetu waan ta'eef gaafa ragaa gaafattan akkasitti isinis xiinxaluu danda'uudhaa qabdanii jechuudha. Amma fakkeenyaaf koomentiin zimmeedhee sana namni girrisus ilaaluu namni dhugaan jaallata. My brother. Koppiliinkii 2800 dhaabdan waan ta'eef qirna jedheera. Koppiliinkii itti muddaa taaptaabii itti muddaa manni kun haaraadha. Yoo waaqayyo sodaattan yoo rabbii sodaattan adaraa amantaa keessanii adaraa haadha keessanii mana kana foolonaa godhaa birrii 600 kennaa jiru. Guyyaa 10 naafe. Ayoon jedhe cufeennee amantaa keessan danda'an. Foolonaa godhaa mana kana hundi keessan. Adaraa amantaa keessanii adaraa haadha keessanii birrii 600. Fooloo godhaa siyaasaa faayitiin qabaa jira. Rabbiin sodaadhaa fooloo godhaa. Ragaa irra deebifamee gaafatamu waan akka gama kiyyaanii ragaanis waa hunda irratti gaafattan yoo jiraate akka kiyyatti gaarii miti jedhee waan namanu maaliin namni warraaf abbaa manaa waa hojjetu hundinuu warra qabdu ragaa dhaabbattanii miti. Karaama walitti haasa'uu danda'a bilbilaan walitti haasa'u waliin waraabbatu warraaf abbaa manaa waan ta'eef namni waa hunda borri lola jedhee lafan kaatu namni warraaf abbaa manaa waan ta'eef gaafa ragaa gaafattanuu irra caala kakaa irratti fuulleeffata malee wanti ragaa laallatu. Maree callistanii ragaa fidi yoo jettanii mucaa yookaan isii miidhamaa gochuun keessan waan hin oolle waan shakkan qabne jechuudha. Kana uumama dhugaa jiru isiitti mee ragaa gaafachuu irratti akkasitti muuxannoo of hubachuun barbaachisaadha waan jedhamuu fi ragaa warraaf abbaa manaatiin dhaabatamee dubbatamu waan hin jirreefani ragaa isa isin gaafataa jirtuufan kana gurra keessaa qabaadhaa. Thank you mootummaa sirriidha yaadni kee ani ragaa kanan gaafadhe gara caalu isanni ishee irratti finfinnee keessa jirti akkas gochaa jirti jedhee wantoota baay'ee dubbateenii achirratti ragaa seera qabeessaa yookiin immoo ragaa qubsaa yoo qabaate malee maqaa balleessiidhaan mucayyoo kana irratti dubbate yoo ta'e itti gaafatamuu qaba bara wanta ragaa hin taane yoo ta'e malee isa maatii hojii wal qabatu ragaa sana qabdaa jechuudhaaf dhuguma hin jiru ragaa nuti argachuu dandeenyu hin jiru akkuma ati jette kakachuurraa kan hafe
rabbiin immoo sodaatanii waaqa ofii sodaatanii yoo jedhan malee sanaaf raagaan hin jiru. Kana raagaa gaafadhe isanni maqa balleessiidhaan iddoo baay'eetti ishee maqaa dha'e sana yoo maqa balleessiidha ta'e akkasumatti tanaariidhaan yookiin immoo namarraa dhageetan jedhe yoo jedhe okay waan dhugaan taane waan ta'eef isa kanaaf itti gaafatamuu qaba. Iddoo al tokko ifamaa jiniin waan si gaafadha. Al tokko. Iseenii bakka hojjedhu badeeraa jettee miti. Hangaruu eshi Addis Ababaa galuusi bakka amma irra jiru akkaataan amma akkas itti dhuftee jirtu akkamittan bareere. Taabii kanayyuu taabii rabbiif taabii maadaatii qeerroo biyya alaa jiran taabii dooktar Mubaarik alhamdulillah rabbil alamin ammana intalli kun kan isin dhufte naanaasa'u asirratti argamuu danda'u jechuudha. Garuu an yeroo naasa'u anaa faana isa mataa raasii jaba baasee haasa'uyyuu manni murtii yeroo hundaanatti ture dhiifamaa wajjiniin kanumaa kan koo. Ammas eedotta waa himaa wanta tokko ammas fakkeenyaan ragaati bakka Finfinnee kana jettee ammas ijaan wal arguu danda'a namni suuraa waliin kaafatu jettee dhaga'uu danda'a gurraan jechuudha. Ijaan arguu gurraan dhaga'uu fi akkasumas immoo suuraa kaasuu yookaan ragaa barreeffamaa akkas dhiyeessuudha. Sunillee ilaalcha wooma fedheef ragaa gaafa gaafattu jireenya keessatti Finfinneetti namaa waliin jirte yoo jedhe yookaan jettee dhagaa yookaan yeroo sana qaamaa wajjin argee hin sawwaratu ta'uu danda'a ragaan lafan kaatu jechuudha. Siigalee kanas ilaalcha keessa galchuun kamirrattuu jireenya bultii keessatti gaafa ragaa gaafatanii wal xaxaa ta'a jireenyi. Bultii keessatti irra caalaa kan adda baasu hundinuu rabbitti citee hin kakata namni biyya keenyaa soba inuma kakata garuu miidhamu jedhanii yoo rakkoon nama rakkise gara amantaa isaaniitiin kaksiisuuti falli dhabame malee ragaan jireenya bultii kana keessatti ulfaachuu danda'a. Ragaan dhiyeeffatamus ta'e hin dhiyaannes fakkeenyaaf ragaan gochaa jetteen ta'uu danda'a bultiin irra caala jechuudha. Isinis jetteedhaan inni jetteedhaan diigamuu fagaachuu waan danda'uu fi of eeggannoo barbaada. Ragaan bakka kamittuu yoo gaafachuu jettan ragaan fudhatama bultii kana keessatti qabu waan jiru natti hin fakkaatu. Kanaan ammallee bultiin ijaarranne yaaduma jedhe ganaan fuudha. Waan kana fixuu barbaadda? Ifama yaa jamaa. Hin barbaadda miti? Ala. Walad qanaabal. Mubaarak. Dalga gallaan barna man dhagu Mubaarak. Mubaarak. Diqqoo rafta booka kaleessaa. Mube. Elaa yaa jamaa. Dubbiin kun dhumuu yoo barbaachise haqa jiru baasuu yoo barbaachise mucaan dhufuu qabdi siin. An qixxeen gaafadhaan isa sisiis. Kanaafuu isheen haa dhuftu laa. Isii fidaa ala isa gaafannee kaan wanti nu quuqee yoo jiraate isii gaafadha. Mubee sharii allaa mucaan nu galchi. Itti dawwal yookiin fidiin. Akkamitti haasa'ama sila isa dhabame amma immoo sii dhabame hin ta'u wanta akkanaa. Mubee ka'ee ol rafee bakka mubee kalas. Abdii bilbilatti bilbilaa jiran natti fakkaata argaan jiran. Abdii fa'aa hundi keessan akkam jirtu naguma? Welcome bro. Baga jiraattan dhaggeeffataama turre waan jiru asitti waa tokko common sense ma tokko jechuu barbaada. Innis ila wanti kuni nama ganaa wal jaallatu kan wal jaallachaa jiru biti maatiidha abbaa manaa fi haadha manaadha. Dubbii kana suutaan qasiidhaan ilaaluun bayeessa. Inni kan biraanii namoota tokko waan abbaa manaa fi haadha manaa walii galanii godhanii isaantu walii galanii godhan rakkinni ni jiraata. Kanaaf koomentiidhaan namoonni baay'een Itoophiyaa teessee maaloo jedhanillee gaarii miti. Namni waliin jireenya dabalatee ijoollee gidduu jira. Kana laala daa'ima lamatu gidduu jira waan ta'eef karaa nagaatiin osoo suuta jedhanii furanii hoyyee malee yoo dadhabame immoo nama 2-3-4 taati namoota beekamoon silkii illee ol jijjiiraati telegiraamii uumaati illee yoo asirratti dadhabame keessaa illee sadarkaa fi xuufaa osoo yaaltan illee baay'ee natti fakkaata. Kanuma dubbachuu barbaadeeti. Kanaaf please nama tokko irratti hin faradina. Isa irratti hin faradina, ishee irratti hin faradina warri koomentii jira. Namooti baay'een namoota gurguddaa jira waan ta'eef abbaa manaa fi haadha manaa maatiidha waan ta'eef kana quba qabaachuu barbaadeeti. Galatoomii Maarqos galatoomii yaa'u araarri irra waan ta'eef Miira keessa hin galini.
Abrish miira keessa ga'een talagaa. Abdii takka Abrish yaa hundi keenya araaraaf as jirra waan ta'eef namni kumni afur as jiru kuni walitti deebitanii maatiin keessan tokko